tiivii dhuftanii boruufan tiivii irratti wantoonni argattan odeeffannoowwan yookiin barumsa kompiitaraa wal qabatan hundasaa gara isa xiqqaarraa kaasanii haga weeb diviloopimentii, siistem diviloopimentii, androoid appilikeeshinii diviloopimentii, oopin soorsii akkasuma immoo wantoota barbaachisoo ta'an hedduu waliin ilaalaa deemna. Har'aaf immoo kutaa jalqabaa irratti wantoonni waliin ilaallu barumsa kompiitaraa bu'uuraa kutaa tokkoffaa boruufan tiiviidhaan afaan Oromooti. Kaayyolee barnoota kanaa irratti maaltu kaayyoon barumsa kanaaf hundeeffame? Wanti kaayyoon barumsichaa maalidha? Kompiitara jechuun maal jechuudha? Kutaa bu'uura kompiitaraa fi kaayyoowwan isaanii ni ilaalla. Akkaataa kompiitaroonni ittiin hojjetan, amaloota kompiitaraa, fayyadama kompiitaraa, gosoota kompiitaraa, dhaloota kompiitaraa, appilikeeshiniiwwan kompiitaraa, hojiiwwan kompiitara bu'uuraa waliin ni ilaalla. Kompiitarri maali? Kompiitarri meeshaa elektirooniksii odeeffannoo waliin hojjechuuf qophaa'edha. Kompiitara jechuun meeshaa elektirooniksii odeeffannoo waliin hojjechuuf qophaa'edha. Kana jechuun odeeffannoo malee kompiitarri hiika hin qabu. Jechi kompiitara jedhu jecha laatinii kompiitaraa jedhu irraa kan fudhatame yoo ta'u, kunis maashinii shallaguu yookaan saganteessuu jechuudha. Kompiitarri piroogiraama malee hiika hin qabu. Waa tokko dalaguu hin danda'u. Gocha tokko hojjechuu hin danda'u. Kanaaf kompiitarri meeshaa elektirooniksii fayyadamaa irraa galtee fudhatee, inputii fudhatee, daataa kan to'atu, to'annoo tuuta qajeelfama yookiin piroogiraamii jedhamu jalatti adeemsisuun bu'aa yookiin outputii kennuu fi itti fayyadama gara fuula duraa qusachuudha jedha. Kompiitara jechuun meeshaa elektirooniksii fayyadamaa irraa galtee fudhatee, meeshaa elektirooniksii inputii fudhatee, isa inputii fudhate kana immoo to'annoo yookiin piroogiraamii jala galchee akkasuma immoo bu'aasaa uummataaf yookaan qaama fayyadamu saniif diispilee yookaan riitarn yookaan itti fayyadamaaf kan dabarsudha. Shallaggii lakkoofsaa fi lakkoofsa hin taane, herreegaa fi loojikii lamaanuu adeemsisuu danda'a kompiitarri. Kutaa bu'uura kompiitaraa fi kaayyoo isaa. Galtee kutaa galtee kana jechuun beezik yuunitii isaanii jechuudha. Kutaa galtee jechuun input yuunitii jechuudha. Input yuunitii irratti wantoonni ilaallu maalinni? Yuunitiin galtee naannoo alaa input yuunitiin jechuudha. Yuunitiin galtee naannoo alaa sirna kompiitaraa waliin wal qabsiisuun hojii kana raawwata. Kompiitarri inputii malee hiika hin qabu. Waan nuti gaafanne nuuf deebisaa jechuudha. Daataa fi qajeelfamni dhuunfaa meeshaa addaa fayyadamee irratti hundaa'uun yuunitii galtee galcha. Tarree qajeelfamaa fi deetaa addunyaan alaa irraa fudhata. Tarree qajeelfamaa fi deetaa addunyaa alaa irraa fudhata yookiin dubbisa. Qajeelfamnii fi daataa kana bifa kompiitaraaf fudhatama qabu jijjiira. Qajeelfamni daataa jijjiiramee gara sirna kompiitaraatti dhiyeessee akka hojjetu taasisa. Jalqaba maal godhaa kutaan galtee yookiin input yuunitiin? Wantoota odeeffannoo nuti alaa akka itti galchinu taasisa. Kan jechuun yuunitiiwwan galtee kana keessatti kan akka inputii kan itti fayyadamnu keeboordiin jira, jooyistikiin jira, maawuziin jira. Akkasuma kunniin meeshaa input divaayizii warra ta'an yookaan yuunitii galtee keessatti fakkeenyota yuunitii galtee. Yuunitiin galtee maal godhuu jalqaba irratti daataa fi qajeelfama dhuunfaa meeshaa addaa fayyadamee irratti hundaa'uun yuunitii galteedhaan gara keessatti galchu. Tarreeffama qajeelfamaa fi deetaa addunyaa irraa alaa irraa fuudhanii gara siistimaatti akka dubbifamu taasisu yookaan kompiitarra akka dubbatu taasisu. Isa san immoo akka bifa kompiitaraatti jijjiiranii haala isaa kaa'uuf sanaa booda kompiitarichi immoo daataa ni hubata. Fakkeenya yuunitii galtee yookiin example of input device warra jedhaman keeboordiin jira, maawuziin jira, ulee gammachuu, qalama ifaa, kutaa, kubbaa tiraakii, iskaanara, taabileetii, giraafiksii, maayikiraafoonii kunniin hundi isaanii fakkeenya yuunitii galteeti. Yuunitii bu'uuraa. Yuunitii bu'aa jechuun maal jechuudha? Aawutputii jechuudha. Yuunitii bu'aa, aawutputii yuunitii warra jennu. Odeeffannoo fi bu'aa shallaggii addunyaa alaa
dhiyeessa. Inputiin keessatti galchaa, outputiin immoo alatti baasa. Kana jechuun odeeffannoo fi meeshaa shallagii addunyaa alaaf dhiyeessa. Kompiitaroonni koodii baayinarii wajjin hojjetu. Bu'aa oomishamus bifa baayinariitiin argama. Gabaabumatti fankishiniiwwan armaan gadii yuunitii oomishaatiin raawwatamu tokko bu'aa kompiitaraa oomishuuf bifa koodii ta'een waan ta'eef salphaatti nu biratti hubachuu dandeenyee hin fudhannu. Bu'aa koodii qaban kana gara bifa fudhatama namaa yookiin namaaf dubbifamutti jijjiirra. Bu'aa jijjiiramee addunyaa alaatiif dhiyeessa. Kuni hojii output device'iti. Fakkeenya meeshaalee output device yookaan meeshaalee bu'aa to'achuu jechuun monitarii jechuudha. Device monitarii jedhamu. Inni sun meeshaa baasaa kompiitaraa inni guddaan hordoffii yoo ta'u, yeroo baay'ee visual display unit VDU jedhamee beekama. Maxxansa yookaan piriintara. Maxxansoonni meeshaalee odeeffannoo baasan kanneen deetaa waraqaa irratti maxxansuuf si dandeessisudha. Pilootarii, piroojeektarii, dubbattoota yookiin ispiikarii jechuudha. Heedfoon, kaardii sagalee, kaardii viidiyoo kunniin meeshaalee output device warra jedhamanidha. Kutaa kuusaa, deetaa galtee fi bu'aa baasan kutaa kuusaa keessatti qabamuu qabu. Daataa fi qajeelfamni kuusuudhaaf bakka yookiin bakka bu'aa giddu galeessaaf bakka akkasumas bu'aa dhumaadhaaf bakka kenna. Gabaabumatti dalagaan addaa kutaa kuusaa kuusuudha. Deetaa adeemsisuuf adeemsifamuu qabu hundaa fi qajeelfama adeemsifamuu barbaachisu meeshaa galtee irraa fudhatamu bu'aa adeemsaa hojii giddu galeessatti jijjiira. Bu'aa dhumaa adeemsa bu'aawwan kanaa kun gara meeshaa oomishaatti osoo hin gadhiifamin dura ni ilaalama. Kutaa adeemsa giddu galeessaa yookiin CPU sammuu kompiitaraa warra jedhaman CPU yookaan brain of computer jenna. Yuunitii guddaa kutaa kompiitaraa keessa jiru CPUdha. Kutaan kun taateewwan kompiitaraa keessa jiran hundaaf itti gaafatamummaa qaba. Meeshaalee keessaa fi alaa hunda to'ata. Artimeetikii fi loojik opereeshinii raawwata. Hojiiwwan maakroo piroosesarii tokko raawwatu instruction set processor kan jedhamudha. Kutaan to'annoo fi yuunitii herreegaa fi loojikii sirna kompiitaraa tokko waliin kutaa adeemsa giddu galeessaa yookiin CPU keessatti jedhamuun beekamu. Yuunitii herreegaa fi loojikii. Yuunitiin herreegaa fi loojikii sirna kompiitaraan bakka raawwiin qabataman qajeelfama yeroo hojiiwwan adeemsaa ittiin raawwatamudha. Shallaggii hundi raawwatamee wal madaalchisni murtoo hundi ALU keessatti raawwatama. Yuunitiin herreegaa fi loojikii kutaa shallaggii qabatamaatiin ittiin raawwatama. Akkaataa kompiitaroonni ittiin hojjetan. Kompiitarri waan tokko kan hojjetan bu'aa wal nyaatinsa haardweerii, sooftiweerii galtee fi bu'aa wal nyaatinsa haardweerii, sooftiweerii galtee fi baasaa irratti. Kompiitarri gurguddoo fi xixiqqoo ta'an hundi kutaa adeemsa giddu galeessaa qabaachuu qabu. Galtee, kuusaa, adeemsa, bu'aa buusaa jechuudha. Kanuma waliigalatti amaloota kompiitaraa saffisa olaanaa, amanamummaa fi sirrii ta'uu, yaadannoo guddaa qabachuu danda'uu, loojikii ta'e kennuu, baay'ee fayyadamuu danda'uu, automaatikii ta'uusaa, ciminaan hojjechuu isaanii kun amaloota kompiitaraati. Saffisa olaanaa kompiitarri kun daataa baay'ee saffisaan hojjechuu danda'a. Saffisa qajeelfama miiliyoonaan lakkaa'aman sekondii tokkoon kennuu danda'a. Shallaggii tokko kan osoo akkas ta'ee xumuruuf
sa'aatii fi guyyaa fudhatu kompiitarri fayyadamuun sekoondii muraasa keessatti xumuruun ni danda'ama. Fakkeenyaaf shallaggii fi maddisiisuu waraqaa, maxxansuu waraqaa fi akkasuma wantoonni biroos amanamummaa fi sirrii ta'uu amanamummaa kompiitarri tokko tuuta deetaa wal fakkaataaf bu'aa wal fakkaatu waan kennuuf amanamaadha. Tuuta galtee wal fakkaataa yeroo lakkoofsa kamiiyyuu yoo kennine bu'aa wal fakkaatu arganna. Kompiitarri hojii hundaa ofumaa raawwata. Hojiiwwan harkaan gidduu seennu malee raawwata. Amanamummaa isaatii jechuudha. Thank you for watching. Thank you for listening. Galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif, galatoomaa waan na daawwattaniif. Amma viidiyoo lammaffaan walitti deebinutti nagaan turaa. Bye.